السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والشما هركفون جرجرتو كبجمتوتا في هردفتو تماتي وان channel سيرتو بكا فلتي جرتن هندتي نجينك يكن كبجاف جاللا سينا غاوي سنين جچا ايغا كبجمتوتا في هردفتو تكيا امل فيديو هاروان ولت ديبني تجرا فيديو يرو اما كبدي سنيف دوفه مو اكما غاف درا فيديو كان غديستي ارمو فيديو سنين ادا بداس ربين اوروميا فكن كيسا ايسا توكو كبدي سنيف دوفه يچادا بداسين كون لما اني يو كجتن تاتي لغن اوروميا كيسا isa tokko laga madicho kan jedhamu godina Arsii Bahaa Aanaa Seeruu ganda waajii madicho keessatti argama galaana kana walumaan laalla aga dhumaatitti na waliin turtii gaarii namoonni channel kana faaraa taatan ammoo subscribe like share gochuudhaan akkasuma commenti godhaa yaada keessan nu qodaa isiniin jecha hiriyoota keessaniif share gochaan jajjabeessaa isiniin jedha aga dhumaatti nu waliin turtii gaarii Ega kabajamtoota fi hordoftoota kiyya laga isiniin jedhu kun amma daarii isaa gayeetiin jira jechuudha layni kun isa kana hanga dhuma lagichatti waliin deemna amma asirraa achi ka deebi'e jechuudha galaanni kun reefu tara wallahi mukkeen kana hunda jala guutee jechuudha kunoo kalafatti argaa jirtan kun faana isaati jechuudha karaa inni irra baheetiin deebi'e jechuudha hara rooba akka malee roobee jechuudha rooba akka malee robe eega semo galaanni kun akka malee dhufe jechuudha layni kun laga madicho jedhama bonaa fi gannallee hincitu jechuudha layni kun akkasitti ka amma layni kun dhufe baqa jennaani laga kana laaluudhaaf dhufe jechuudha layni kun laga waajii madichooti jechuudha madicho jedhama maqaan isaa garuu kanaan dura baay'ee beekameellee beekamtiin qabu namoonni dhufanii daawwatanis hin jiru layni kun bonaa ganna baay'ee takka bakka nama fayyada jechuudha laga yeroo hunda masnoon isaa hin cinneedha asiin gamni kun akkuma argitan buleen kun hundi ashaakiltiidha namni matooraan irraa waraabbata akkasuma ammoo tuyyuu laga kanarra ashaakiltii garaagaraatti oomishama jechuudha malkaan isa kana jechuudha galaanni akkuma argitan kun galaana booruudha jechuudha kanam achi deebi'e jechuudha karaa kana hunda kan inni irra deeme jechuudha karaan kun asiin achi amma ashaakiltiin laafu hin argamu jechuudha yoo akkatti ilaaltan garuu lafti ashaakiltiin fakkaatu waan sa'aatiin gara galgalaa ta'eef baay'ee bilbilli waraabuu dadhabe kanaaf layni kun akkuma argitan kun asiin achitti illee goda kana guutuu gaara kana guutuu keessatti fayyada jechuudha masnoodha lafteen kunneen asiin akkana keessa olillee kun masnoo fayyada jechuudha fakkeenyaaf kuduraaleen as keessatti argaman kuduraa akka burtukaanaa akkasuma ammoo baapayyaa timaantimii fi barbaree akkasuma ammoo deebi'ee shankoora muuzaa habashaa fi muuzaa kiiniyaa jedhama muuzaa gosa lama sadii jira muuzaa kanneen akkasuma maangoo kanneen ammallee firaafiree abukaatoo fi deebi'eetiin firaafireen garaagaraa argama jechuudha as keessatti gama kanarralee akkuma argitan ammoo boqqolloon bonaan nyaatama ganna nyaatama yeroo kamuu gama kanarraa boqqolloo hin dhaban jechuudha maaliif lafti masnoodha waan fedhe fayyadama jechaadha warri masnoo asiin achillee kun hundi amma kan jala kana naanna'u haxirii namaati haxirii kana keessa ammoo bakka kuduraalee garaagaraatti jira jechuudha faayidaa laga kanarraa argamu faayidaa guddaadha garuu baay'ee mootummaan beekee laga kana ammoo ummata as keessa jiraachaa jiru kana baay'ee gargaarutti hin jiru jechuudha mootummaan maaliif akka ta'e illee hin beekne hawaasni immoo ima iyyataa sagaleen hawaasaa dhagamaa hin jiru jechuudha garuu alhamdulillah kennaa rabbiitii laga kanaan fayyadamee uummanni kun jiraachaa jira keessa deemee isinii waraabutti jira waan ta'eef yoo kan na nyaatu ta'e illee isinumtuu asiin sagalee naaf ta'a isiniin jedha garuu baay'ee ulfaata Bisa kanamati kula jechaadha alhamdulillah kun kenna rabbi nu kenne waan ta'eef mo oromiyaan kana qabdi laggeen kana bareedu kana rabbi nu kenne kanaan jiraanna jechuudha kun lagni waajii madicho isa kana bakki jireenya seeruutuu illee kana jechuudha seeruutuu kun as keessa jiraataa jira sitti badee warri seeruumaa baddenaan jettan kunoo laga kana na fudhate ana sitti bade kanaaf laga kana ba'uu dadhabe siin jedha egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya sagalee kiyya bishaan illee shaa jedha waan ta'eef baay'ee yoo isiniif hin dhaga'amu ta'a hanguma dhageettan sirriitti qalbiin caqasaa isiniin jedha layni isa kana hanga dhuma laga kanaatti nu waliin turtii gaarii isiniin jedha ammallee jaba
jiitu oromiyaa jiitu dagaari biyya koo baguma koo taate bakka dhaloota koo jiitu oromiyaa jiitu dagaari biyya koo baguma koo taate bakka dhaloota koo. ce'uuf deemaa jiran waliin turtii gaarii kabajamtootaa fi hordoftoota seeruutu bakka kalatti jirtan hundatti garoon sodaadha maaliif yoo ta'e galaana guddaadha jechuudha. Baay'ee keessa achi hin fagaadhu adda jira namni illee ilaalatti na argee na reebaan jiru ilaala muka inni deemaa ni jiru muka kanaan deemaa jira kinoo laala ile akkuma argitan kun amma galaana waajjii mudhicheeti jechuudha. Amma dabalaa jira bakka biraa roobaa jira waan ta'eef galaanni amma hedduu takka dabalee dhufaa jira jechuudha. Isumaan kana walumaan kadaawwan ta'a kun akkuma argitan achi muka inni deemuun ammallee tokko isin argisiisa. Kun kun hundi galaanni jechuudha. Sirriitti ilaala. Ammuma dabalee dhufaa jira kabajamtootaa fi hordoftoota keenya. Egaa amma layni kun laga kana jechuudha. Mee ilaalaa bishaan kun maashaallah tabaarakallah. Asii biyya kanatti badhaatu kana osoo qabnu biyya qananiitu rabbiin nuuf kenne biyya jannata kana osoo qabnu deemnee biyya ambaa saaraa biyya ambaa keessatti dhumaa turre shamarran keenya ammoo mana arabaa keessatti kaddaamaa jedhamtee yeroo kaan immoo maqaa hin taane itti moggaafamee waan hin taaneen arrabsamaa shamarran keenya dhiiraa dhalaan bakka biyya ambaatti yaanee rakkachaa jira jechaadha. Osoo oromiyaadhaaf rabbiin qabeenya akkanaa kana kennee qabu biyyoonni ambaa kan kana qabanuu hin jirtu. Alhamdulillahi kanuma rabbiin nu kennu kennaaf galanni kan rabbii guddaati jechuudha. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya sirriitti daawwadhaa mee laga kana alhamdulillahi kennaa rabbiin nu kenne jechuudha. Kanaaf waan rabbiin namaa godhe tokko itti galateeffatanii rabbiin immoo wanti biraa ka godhaniif hin jiru shukrii malee jechuudha. Uummanni kun yeroo hunda kan asirra jiraatan jechuudha. Qabeenyi isaanii asirraa madaamaatiin isaanii hundi asirraa jireenyi isaanii asirraa akka biyya kaanii makiinaa oofnee yookaan immoo bakka deemnee lafa badoo adda addaa deemnee hajaa baanee makiinaan oollee galla hin jedhani kunoo asumarratti jiraataa jiranii jechuudha. Kanaaf wallaahi baay'ee namatti tola waan hedduu takka nama gammachiisa jechuudha. Galaanni kun amma kan guyyaa har'aa dhufee miti jechuudha. Kan ture garuu har'a ammoo roobni akka malee roobee jennaan galaanni kun dabalee dhufe jechuudha. Amma hin qannase karaa amma argaa jirtan kan gamanaa kana guutuun jiini kun hundi faana isaati jechuudha. Faana bishaan irra yaa'ee irra dacha'e jechuudha. Bishaan kun ganama sa'aatii lamatti kan roobee kan roobni caame jechuudha. Itti bulee halkan guutu hanga guyyaa keessaa sa'a sagaliitti jechuudha. Amma sa'aatiin kun sa'a sagali isaaniin waraabe hanga yeroo kanaatti bishaan kun amma asirraa achi deebi'ee namni itti kalaa'ee hagana anuu isinii waraabuu danda'e jechuudha. Bishaan amma isin argitan kun. Kanaaf egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya kennaan Oromiyaaf rabbi kenne hangana qofaa miti waan hedduudha. Laggeen kana keessatti ammoo akkasuma yookaan immoo ganda waajii madhichoo kana keessatti jechuudha. Wanti rabbiin uume wanni namni nuti akka hin taamti jedhee hin yaadin waa hedduutu as keessa jira jechuudha. Wantoota kanneen ammoo yoo isin kanarratti kan kennaa rabbi nuu kenne ammoo alhamdulillahi laga kana keessatti jiraachuun kennaa waan guddaadha. Yoo isin kana viidiyoolee har'aa fi kalee waraabe kanarratti kan hamilee guddaa naaf kennitan taate anis itti onnadhee viidiyoolee babbareedduu kana achitti illee isinii waraabuu danda'a jechuudha. Maaliif jennaan yoo hamileen qabaanne namni waan tokko hojjetu garuu immoo yoo hamileen argame namni itti fufee waa hedduu dalaga jechuudha. Kanaaf isinillee sabskiraayibii fi laayikaa fi hordoftoota kiyya galaanni kun amma asirratti guutetti jechuudha. Amma jalaan lafa namaati.
karaa dura dhufu asirratti guute jechuudha. Amma kun haxee namaati. Akkanatti kunoo asiin seenee oorruu namaa fixaa jira jechuudha. Kabajamtootaa fi hordoftoota maatiiwwan chaanaala Seeruutuu magariisa biyya Oromiyaa kanallee ilaalaa akkasumas immoo galaanni haala kanaan shaakiltii fi midhaan namaa fixaa jira jechuudha. Amma naannoo kanarraa kan inni kaase jechuudha. Mukkeen kanneen kan inni as keessatti guure jechuun hundi isaatii akkuma argitan kun akkuma faana isaati. Galaanni har'aa baay'ee takka guddaadha. Baay'ee nama sodaachisa. Asiin haga odaa muka guddaa garasi sanitti guute jechuudha. Asirraan ammoo gaara gama kana jalatti guute bakka haala kanaan yaa'aa ture jechuudha. Galaanni kun amma qaqannaa irra deemaa jira jechuudha. Kanurraa xiqqaate jechuudha. Akka duraati. Kunoo akkuma argitan kun hundi galaana jechuudha. Kunoo midallaa namaati. Haxirii nama keessa deemaa jira. Kunoo amma isarratti yeroo gabbu aguma tana galaanni immoo kanuma sunii guddaa qaba jechuudha. Baay'ee takkawaa ceehuu namatti hin dhiisu, namni hin deemee itti seenu. Akkasuma immoo humna isaa taanaan immoo gara caalu sanirra godhame bishaan guddaan jechuudha. Gaaras jala yaa'aa jira. Haala kanaan shaakiltii fi qabeenya namaallee bishaan baay'ee takka miidhaa jira jechuudha. Kun akkuma argitan siin kun hundi galaana. Shaakiltii namaa waan gamaa gamana jiru. Amma karaa kanaan asiin gaara kana jala dura asiin karaan kun shaakiltii namaati inni garana jira jechuudha. Kana hunda fixee wajjin gamanatti baasu namni illee jaluma gad hiiqee kun asiin itti dallaa'e jechuudha. Amma kun wakkatti gaara kana jala ofirraa qabanii haxirii namni itti dallaa'u bakka osoma biyyee kaan itti guuru galaanni ufumaan karaa biraa baafatee amma karaa kanarra deema jechaadha. Kun akkanatti ciree dabarsaa jira lafa namaa. Haala kanaan lafa namaa baay'ee takka miidhaa jira jechuudha galoonni. Kanaaf kennaa Rabbi Oromiyaa kenne hundumtuu rakkoon qabu isiniin jedha. Magariisa garuu biyya keessanii kana laala alhamdulillahi rabbil aalamiin. Saaraa muyni takka keessatti hin margine keessa teettanii umrii keessanii fixina gala biyya keessanitti dalagadhaa jiraadhaa isiniin jedha. Jiruun biyyuma ofiitiin toltii biyyi namaa faayidaa takka isiniif hin qabdu. Yeroodhaaf irra teettan malee biyya namaa abadirra namni jiraatu hin jiru jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyya kanaaf immoo umrii keessan biyya namaatti fixinaa galaa Oromiyaa jiitu kana keessa jiraadhaa isiniin jedha. Wanni gurraattii nama bishaan deemuu kophee namaati.